waan qabsoo wanti isin quban qabne hin jiru. Uummanni Oromoo guutuu biyyaa keessa jiru akkasumas biyya ambaa jiru hundumtuu itti dhiyeenyaan ni hordoftuu. Wanti adeemaa jiru waa haaraa miti. Eenyumaaf iyyuu nama waa'ee qabsoo Oromoo keessatti quuqama qabuu fi wareegamatti kaffalaa jiru hundumaa fi egaa yeroo darbe kana wanti adeemaa ture isin beektanii. Waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf jecha rakkoon Oromoo karaa nagaa hiikoo argatee osoo rasaasan dhukaasiini Oromoof Oromiyaanii waan isaanii maluu fi uummanni Oromoo waan barbaadu argachuun ni dandahama yoo ta'e jennee nagaaf bakka laannee waa hojjenne. Haguma nagaaf bakka laannetti ammoo albaadhessi yeroo hedduu akkatti waa ilaaluudha qaba. Wanni suni sodaa itti fakkaates haa ta'uu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoo isaa silaa kaqawwee isa kaasisee abbootiin keenya kumni kitillii ganama sanaa waan dagate itti fakkaatuuttis hin beeknu. Gaafa wanti suni silaa Oromoon karaa nagaa waan barbaaddu akka hin arganne hubatamee yoo dandahame marsaan biraallee itti haafufamu. Uummanni kun baay'ee rakkate. Keessumattuu ammoo bara ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbatanii barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu jedhamu kanatti duuti takkaamayyuu impaayeritti keessatti Oromoo akka miilanaatti mudatee hin beekne dhaabbachuu qaba. Amantaa jedhu amantaa qofaa mitillee wanti suni murannoo nama gaafata. Sana hundumaa goonee marsaan itti aanullee itti fufee wanti kuni xumura argachuu qaba. Gadadoon uummataa kuni akkaataa kanaan Oromoo bakka buutanii barcuma aangoo siyaasaa qabatanii masaraa mootummaa kaleessa hambaan halagaa uummata Oromoo gabroomsa keessatu teessanii yeroo jirtan itti haalli akkasii qaaneessaanii karaa keessan uummata Oromoo irra ga'uun dhaabbachuu qabaa. Biyyittii sana keessatti haala mootummaan kun itti jiru kana akkaataa sanaan gara biyyaatti deebi'anii mootummaa kana waliin hojii hojjechuunuu liyaabiliitii malee asseetii guddaas hin turre. Kana hunda kaalkulee goone Oromoo irraa gidiraa, roorroo, du'aa, godaansa, hidhaa dhaabuuf yaalle ta'uu didee jechuudha. Haalli ta'uu diduun suni egaa akkuma sila sinii kaase albaadhessi akkitti waa hubate duula guddaa waraana kanaan dura takkaatuu bobbaasee hin beekne, meeshaa guddaa kanaan dura takkaatuu dhimmatti bahee hin beekne guutuu Oromiyaatti waan nagaa booressu, waan kutannoo fi murannoo nuti nagaaf qabaanne illee fashalse, waan akka gara fuulduraatti illee balballi nagaa gonkuma hin jiraanne taasise duula akkasiiti gaggeesse. Duula sana cinaatti ammoo olola guddaa waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaayyuu sadarkaa hin jiru jedhamutti akka bittinnaa cabee booji'ame harka kennate sanarratti duulli isaanii xumura argatee wanti adeemaa jiru waan harca'ee fi baqatee jiru funaanuu akka ta'e ministeerarraa Jeneraalarraa haga kaabinee haga warra ganda keessaalleetti gadi bu'ee ololli miidiyaa guddaan deemaa ture jechuudha. Nu yaa Oromoo akka waraanaatti akka abaa'ootti waan hojjennu beekna. Yoom eessatti akkamittiin akka hojjennus beekna. Sabni keenya waan barbaadu akkaataatti argatus beekna. Daandiin dheeraan dadhabsiisaan wareegama ulfaataa gaafatu yoo osoo achi hin gahamiini mootummaan kun qalbii godhatee bulguu ta'ee dhiiga namaa soorachuu dhiisee namummaatti yoo deebi'ee waan Oromoof malu otoo hin sharafamiin kaleessas ejjennaa keenya sharafame jennaan 2018 osoo keessaa hirmaatiin hafne ammas sharafame jennaan keessaa baane. Boriyyuu jira taanaan nagaa haasa'uu hin sodaanne.
Haga lilmee cittuu fi xurii qeencaa immoo gaaffiin Oromoo deebii karaa ittiin arganne sharafamtutu jira taanaan immoo hin fudhannu. Haala akkasiin duulli nurratti gaggeeffame waan hojjennu waan beeknuu fi yeroo adeemnes mootummaa kanarraa akka nama titiisa irraatii damma eeguutti waa tokkoyyuu irraa hin eegne waan ta'eefi nagaaf jecha immoo komitmentii qabnu argisiisuuf deemne irraa kan hafe sanaafis qophii qabna turre waan ta'eef duulli jedhames ololli ta'es facaatii booji'amuu harka kennachuu guutummaa guutuutti woboon sadarkaatti Oromiyaa keessatti tireetii ta'uu hin dandeenye irraan gahameera kan jedhamaa tures takkaallee lafa irratti akka miidiyaa karaa foddaa televezyiinii fi sooshaal miidiyaa irratti afuufamuu sana akka hin taane yeroo ofii keenyaa barbaannetti sagantaa fi karoora mataa keenyaan guutummaa Oromiyaatti lola irbuu shinniigaa labsuun barbaachisee jechuudha. Yeroo hin jirtuu jedhamtu jirraa gaafa jettu kumaatamaanidha barooddaa jechuudha. Sanadha argisiise. Duulli irbuu shinniigaa akeeka lama qaba. Akeekni inni tokko waraanni bilisummaa Oromoo intaakti ta'uu keessoonsaa tokkollee kan hin sochoone kan hin tuqamne yeroo barbaadetti akka barbaadee fi bakka barbaadetti duula barbaade gaggeessuu akka danda'u argisiise. Akeekni isaa inni lammataa immoo duulli irbuu shinniigaa egaa irbuu shinniigaa inuma beektuu hoogganni ABO wal faana bakka tokkotti adeemsa qabsoo keessatti imalarra osoo jiruu bobbaa sanarratti shiftoota Sumaaleetiin amantaatiin gargar baafamanii warri amantaa warri shiftootaa sun qabu fudhate darbuu akka danda'uu fi warri sun immoo hin qabne ajjeefamuu akka danda'u gaafa carraan akkasii kennamuu fi Oromoo taanee Oromummaaf manaa baanee amantiif kutaatiin gargar baanee kaayyoo fi akeeka silaa kaleessa irratti wareegamna yookaan immoo milkoofne galmaan geenya jenne sana hin sharafnu dhanii boolla tokkotti dhumatani tokkummaa Oromoo bakka sanatti itichani nuti ammoo egaa midhaan tokko yoo facaaste qolli achitti tortoree miciraan achi keessaa bahee biqileetu firii 1000 kenna. Isaan warra achitti biqilee nuti keessaa baane nuuf xaa'oo ta'ani fakkeenya riqicha nuuf ta'a waan ta'eef rakkoo keessoo keenyatti jiru daddaaqamaa fi burjaajii keessoo keenyatti jiru guutummaan guutuutti jechuudha. Umurannee tokkummaa waaltawaa dirree tokko irratti fiingee tokkoon hiriira tokko irra dhaabbannee guutuu Oromiyaa keessatti maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin qabsoo akka gaggeessuu dandeenyu kan ittiin argisiisne irbuu sana kadeebisnee haaromsine ta'uudha argisiisaa jechuudha duulli irbuu shinniigaa. Haala akkasii kana keessatti gaa akkuma gabaasa adda addaa argataa jirtanii karaa arraata biyyoolessaa Oromiyaa karaa tiwiitarii adda addaa dhaabni kun qabu yeroo irraa yerootti appideet ta'uu waan argamaa jiru injifannoo waraana keessoonsaa guutummaa guutuutti hamilee guutuu qabuu fi yeroo barbaadetti karoora isatti kenname galmaan gahuu danda'u bakka barbaadetti immoo loluu danda'u. Kana argisiisa lolli keenya miilana. Injifannoo guddaa meeshaas qabeenyas diinarraa buufanne. Haala akkasii kanaan duulli gaggeessinee hin dhaabbanne itti fufa. Duulli sun haga qaba yeroo qabaa jechuu yerootti dhaabbatu. Manii qiyyaafannee adeemaa jirrutu jira haga gaafa maniisaa gahuutti guutummaa guutuutti Oromiyaa keessatti lolatu dhaabbata jechuu osoo hin taane duulli kuni guyyaa fixed ta'eefitu jira jechuudha. Hanga guyyaa sanaatti itti fufee adeema. Kanaafi jaarmiyaan keenya keessoon isaa ka itite ka fiingee tokkoon dirree tokko irratti hiriira tokko jalatti adeeme argisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti sa'aatii wal fakkaataatti ajaja tokkoon
tarkaanfii bobbaa fudhachuu akka danda'u ka argisiise duula akkasiiti. Duulli kun bakka adda addaatti akkuma dhagahamaa jiru injifannoo galmeessaa uummata Oromoo olola diinni silaa waraanaan dadhabee miidiyaa irratti ol bahe uumaa ture. Namoonni hedduun abdii kutatanii dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhame sadarkaa itti Oromiyaa keessatti falmachuu dadhaberra dhagahe moo jechaa namoonni turanillee kan itti deebisanii mataa ol qabatanii jechuudha. Kana duulli irbuu shinniigaa kan inni argisiisaa ture. Haala akkasii keessatti hogganni ABO kaabaa kibbatti, bahaa dhihatti, giddu galeessatti zooniilee 8 uumee achirratti qondaalota lolchiisanii, bobbaasanii, leenjisanii waa hunda gochuu danda'an qabaatee haala ititee adeemaa jiru irratti nuti warra wal nu dhabsiisu ofii keenyaa wal dhabuurra warra wal nu dhabsiisu of biraa dhabnee wal taanee nutu waliin baye, nutu waliin du'a, nutu waliin madaaha, nutu waliin hiree tokko qaba, nutu waliin hegeree Oromiyaa sheeppi gochuu jira waan ta'eefi kanaaf akka soogiddaa wal arraabnee walii galleetu akkasiin adeemuutti jirra. Haala akkasii kana keessatti isin uummanni Oromoo inni keessaa silaa keessuma jira. Qabsoo kana keessatti wareegama haga battala irratti hiriiree lolee wareegamuutti jira. Kan diida hiree Oromiyaa keessa jiraatee wareegama qaamaa kafaluu hin dandeenye ammoo bakka jirtanitti cichitanii haala baay'ee ulfaataa, olola baay'ee hamilee nama buusu, olola gara maatii namaa diiguutti deemu, kana hundumaa otoo gurra ittiin kenniin akeekaa fi kaayyoo nuti qabannee kaane qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis isinis hiree itti qabdan, qooda itti qabdani, mirgas itti qabdani, dirqamas itti qabdan sana beektanii gufuu fi gufaata hundumaafuu osoo hin jilbeeffatiin warra wal nu dhabsiisu nuti isaaniif jecha wal dhabuurra isaaniin dhabuu nu wayya jennee wal taanee gaafa deemnu nuti immoo sin dhabuun barbaannu si waliin deemna akeekaaf kaayyoon keessan nuuf ta'a jettanii ejjennaa qabaattanii waa hundumaarra tarkaanfattanii warri nu waliin deemaa jirtanii silaaftuu namni galata waliif kennu hin jiru. Galanni keenyi lafee cabnee dhiiga dhangalaanee lubbuu dhabnee yoo milkaahee bilisummaa saba Oromoo abbaa argetu galanni isaa sana. Garuu ammoo namni haala akkasii keessatti haala baay'ee daddaaqamaa ulfaataa kafirris diinnis ollaanis halagaanis hundumtisa inni beekus wallaalaanis afaan namatti haxaatu hundumaa dandeessanii dhuftan waan ta'eefi ulfina qabdu ulfaadhaa isiniin jechuun barbaadaa jechuudha. Nu waan barbaannu beekna, akkamitti akka argannus beekna. Eenyu waliin deemuu qabnaa, eenyu waliin deemuu hin qabnus beekna. Garuu uummanni Oromoo kadiida jiru egaa seenaan waa baay'ee hima. Keessumattuu ammoo barri kun bara teknooloojiiti. Barri teknooloojii waa hunda rikoordi godhee kaa'u keessatti namoonni hedduun fuula dhedheereffatee yookaan fuula babal'ifatee zuumiirra taa'ee waa'ee ABO kanaa yeroo laga marqaa jennaan hunduu boojjitoo guurratee yaa'ee jedhan sana fakkaatuutti waan baay'ee haasa'u dhageenyaa jechuudha. Kun seenaamaaf galmaa'ee ta'a malee waa tokko ejjennaa waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu tokkoyyuu hin jijjiiru. Hamilee namootaa tokko tokkotti bu'uu danda'u. Haala akkasii kana keessatti cichitanii dhaabbattanii yookaan immoo firm stand qabaattanii dhaabbattanii ejjennaan keessan kan hin jijjiiramneef hin daddaaqamne ta'ee woboo irraa abdii qabaattanii gaaffii Oromoo karaa kamiinuu haa ta'u woboon osoo hin sharafiin galmaan ga'uu akka danda'us abdii irratti horattan waan ta'eef ittiin qaanoftanii jechuudha. Sinitti mee galata eenyurraan barbaaddanii ani sinirraa galatan barbaadu sinarraa galatan barbaaddanii dirqama keenya bahataa jirra.
Galanni keenya ammoo bilisummaa saba Oromoo sana ta'aa jechuudha. Impaayerri Itoophiyaa waggaa 160 sanaa olii fi birookiraasii walxaxaa ta'een of ijaarte halkan tokkotti diigamuu hin dandeessu. Sadarkaa qabdi. Sadarkaa ittiin diigamuu danda'uu fi Oromoof ammoo waan inni malu argamsiisuu dandeenyu sanatti immoo on the right track jirra. Daandii isa sirriirra jirra. Sana 100% amanaa jechuudha. Daandii isa sirriirra jirru kana daandii gaaffii Oromoo hin sharafne Oromoon waan isaaf malu irratti argachuu danda'u yookaan galmaan geenyaa yookaan itti wareegamna. Jireenya qananii sadoo dhuunfaaf namni manaa ba'e hin jiru. Sana ammoo maatiin isaa namni isa dadhabu hin jiru. Maatiin isaa yoo isa dadhabe mormi abbaan baanne haacitu jetti Oromoon namni of dadhabu hin jiru. Kanaafi gaaffii Oromootu manaa nu baase, roorroo sanatu manaa nu baase. Sana galmaan ga'uufidha hojjenna. Galmaan ga'uu yoo dadhabne immoo itti wareegamuuf shakkii hin qabnu. Haala akkasii kana keessatti egaa haala kamuu keessatti burjaajiin kamuu yoo uumame abdii kutuu duuba deebi'uun gonkumaa hin jiraatu. No retreat, no surrender. Galmaan ni geenya. Shakkii hin qabnu. Maal akka hojjennu lafarratti nutu beeka waan ta'eef. Isa qilleensarraa dhiisa. Namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabateetti Oromoon. Haguma ololli baay'ataa deeme lafarratti micciirraan sun akka jabaataa deeme beekuu qabdu. Yeroo olola guddaa dhageessan. Lafarratti qonxoxxaan sun akka jabaataa jirudha beekuu qabdu. Beekna maal akka hojjetaa jirru. Biyya bututaa dhufte. Waggaa 160 wanni of ijaarte waggaa 5 keessatti wanni expose goone jira jechuudha. Waggaa hammanaa siniin hin jedhu garuu karoorfanne waggaa hangasiitti immoo iddoo akkasii geenya akka jennee lafa kaahanne sirriitti 100% akka gaariitti nu adeemaa jira. Olloonni biyya Oromiyaa koloneeffatan impaayeritti keessa jiran ollaan Oromoo akkamitti yaada? Maal yaada? Oromoo ilaalcha akkamii qaba? Impaayeritti keessatti maal akka ta'u barbaada? Dhaloonni har'aa isa kana bareecheetu beeka. Risk benefitii keenya kaalkuleet gochaadha sochoona. Callisnee ibidda harkaan hin qabannu. Akka kaleessaatti Plan B, C, D osoo hin qabaatiin Plan A qofaan hin sochoonu jechuudha. Dhaloota akkasiitu dirree Oromiyaa keessa jira waan ta'eef. Dhaloota very democratic. Dubbatee rakkoo furachuu waan isan baasne lubbuu isaa qisaasurraatii dafee harka fudhachuu wal ta'ee dhaabbatee guutuu Oromiyaa keessatti yoo baroode akkarraa bareedu ka beeku ganda gandaan wal ciree dhaabbachuun ammoo akkasa kuffisu kan beeku dhaloota waan kana hunda kaalkuleet godhachuu danda'u dhaloota akkasiiti waan ta'eef bubbeen kamuu gara kamittuu bubbisu isan raasu. Dhaloota akkasiiti qaba Oromoon har'a waan ta'eef waan itti qaana'uun qabu itti boonuudha qabdan. Impaayeritti bututaa deemaa jirtu kana dinagdeen laamsha'ee kufaa jirtu kana waraanni isiitii guyyaarraa guyyaatti harka kennataa jiru kana hamilee dhabee qawween ofiisaatuu deebi'ee wal tiksaa jiru kana maal keessatti hojjenne yeroo hangamiif maal hojjenne yeroo hangamiitu immoo nu hafaa we know it. Kana sirriitti beekna jechuudha. Kanaaf abdii nurra kaayyadha. Walitti dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf yeroo jettanii deeggarsa mateeriyaalii qofaan laaliina. Oromoo taatanii maqaa waraana bilisummaa Oromooni caayaa tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuun nuuf deeggarsa. Isa kaanis bifa kanaan hammachuu yaala. Maallaqa qofaa involve gochuun barbaannu. Kanaan duras dubbadheeraan. Har'a yoo ilaaltu ta'e zooniileen kun hundi walii galee guutuu Oromiyaa keessatti irree waraanaa kuma kurnoota hedduu kuni fiingee tokkoon socho'aa jiru baajata mataasaa danda'e qaba. Inni sin achii buuftanii nuu kennitan immoo it's a bonus abbummaadha sinii kenna.
itti gumaachitan dafqa illee keessan keessaa cobee biyya ormaa keessatti itoo biyya keessa yaaddanii rakkoo hedduu keessatti waan argatan irraa hir'uu qabaatan hir'uu keessan irraa waan nuu kennitan abbummaadha isinii kennaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaa olitti guddata. Guddisuu keessaa waa gumaachitaniitu jechuudha. Kan kanarraa hafee yeroo hundumaa yeroo walitti dhuftanii yookaan sababa duula tokkootiin yookaan immoo sababa sagantaa wayii tokkootiin qofaa ta'uu hin qabu. Sababa gabrummaa jala jirruuf gabrummaa jalaa ba'uuf immoo falmataarra jirruufi inni kun immoo akeekaaf kaayyoo keenya tokko nu taasisee hiree tokkitti bilisummaa barbaannu biyya keenya Oromiyaa dhuunfachuuf barbaannu qabnuufidha walitti dhufuu qaba. Kanaaf iyyuu duula irbuu shinniigaa si waliin dhaabbannaa keessaa qooda qabaachuu feenaa yeroo jettanii maateeriyaalii yookaan immoo waan mul'ataa ta'e qabatamaa ta'e itti gumaachuutiin qofaa osoo hin taane isin waliin jirra. Akeekaaf kaayyoon sin qabattanii tarkaanfataa jirtanii itti amanna jechuun nuuf jabina. Kanaaf iyyuu bakka jirtan hundumaatti nama hammachuu ofitti qabu isa dallanes isa burjaaja'es isa wallaales yoo bilisummaa Oromootti amana ta'e walabummaa Oromiyaatti ni amana ta'e birmadummaa biyya sanaatti ni amana ta'e haga fedheyyuu haa ta'u diina waliin hin dhaabbatu taanaan garaa bal'adhaa ofitti qaba. Akkuma keessoo waraana bilisummaa Oromoo ititee dirree irratti hiriira tokkorra dhaabbatee fiingee tokkoon socho'aa jirutti guutummaa addunyaa kanarra Oromoo faca'ee jirus hammachuuf tattaafadha. Isa garuu xannacha ta'e xannachi yoomuu foon hin ta'u muranis hin dhiigu hiddan qabu isa akkasii immoo hoolaa yeeyyii gogaa hoolaa uffatee nu keessa seenuu barbaadu yoomiyyuu jechuudha. Gateettiin qabsoo bilisummaa Oromoo warra akkasii baachuu hin danda'u. Inni sun rirmee dhaaba keessaati facaastuu tokkummaati. Ishii akkasii immoo irratti of kitimaa jechuudha. Garaan laafiinaa fi irratti of kitima. Ololee kabuluu barbaadu. Dhiigaa fi lafeerraa xurii daldalatee buruu ka barbaadu. Inni suni dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a. Dhiigaan Oromoo ta'anii fi Oromummaa qabaachuun immoo gargari. Kanaaf asirratti cichaa dhaabbadhaa jechuudha. Isa amala funyee qabu ofitti qabuu dandeessa garaa bal'atte. Isa rirmee dhaaba keessaa ta'ee garuu nu horfuu barbaadu yoomiyyuu taanaan ekspoos gochaa deemuu fi itti duuluun dirqamaa jechuudha. Warri akkasii yeeyyii gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbachuu barbaadu. Namni hedduun as keessa jiru baay'een isaa ofimuu kan hin barbaanne. Baay'een isaa ba'aa hedduu baatee ka deemu. Baay'een isaa hir'ina nuti dirree irratti qabnu akka inni ekspoos hin taane qaawwa keenya duuchee ka deemu. Baay'een isaa waan himamuun irra hin jiraanne hedduu ka hojjetu. Asitti himuun kan hin danda'amne hedduu ka hojjetu jechuudha. Namni hedduun as keessa jirtan akkasi. Isa kaan diida taa'ee akkasumattiin immoo illeensa bubbisu akkasii. Iddootti bubbisutti waan inni nama fayyadu jiraachuu danda'a. Dubbisa. Isa garuu rirma dhaaba keessaa ta'ee nu kuffisuuf bubbisu yoomiyyuu taanaan faayideen. Duuban deebi'ina itti duulaa jechuudha. Dirreen qabsoo, dirree walootii, dirree walta'insaatii, dirree fiingee tokkoon socho'aa jirru irbuun shinniigaa inni hoogganoonni keenya cichoomina waliin dhaabbachuu Oromummaa nu barsiisanii ka itti deebi'ee haaromedha. Duulli keenya duula milkii qabu, duula injifannoo qabu. Qaama sagantaa adeemsa qabsoo waggoota hanganaatti iddoo hanganaa qabuu qaba Oromoon jennee karoorfanne keessaa tokko. Kuni yeroo irraa yerootti sadarkaasaa eegee ni dhufa. Baay'inni duula keenya miilanaa immoo gammoojjii Oromiyaa keessatti miti. Naannoo warra handhuura nu ciniinee handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhiyaateeti. Hamni kana booddee hedduunsaa gara sanatti ta'a jechuudha. Hangi har'a lolaa turre, hangi har'a duulaa turre, hangi har'a dhiiga dhangala'aa lafee cabaaf lubbuu dhabaa turre
isteeppiinsaa inni gammoojjii keessaa achi baadiyaa Oromiyaa keessaa xumurateera. Inni kunno jedhanii fagootti ilaalan kunooti jedhanii of biratti arguun dirqama waan ta'eef sana ta'uuf deema. Duulli keenya inni itti aanu baay'inaan bakka handhuura ciniinanne handhuura irraa silmii sana bakkatti of buqqisuu dandeenye iddooma waliin beeknu sanatti ta'aa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaa qarqara daangaarra hin jiru. Warra akka Biraanuu Juulaafaa Wallagga keessaa baasnee eessa keessaa baasnee ni bahee sirri hin darbe bira. Birgeediin hedduunsaa kan inni jira riphisee akka ibiddaa dibameetu Finfinnee jala jira. Hin jiru Wallagga keessa Gujii keessa. Kan Wallagga keessa Gujii keessa jiru isa reef leenji'ee waraanummaa dhukaasa shaakalaa jirudha. Ibiddi inni dibamee taa'u mukukkulichi gurguddaan siichi saaqan jennaan irree namaa nyaatu idduma jira jechuudha. Karri shanan Finfinnee kan waraanni bilisummaa Oromoo hin marsine hin jirtu gaafa dho'e bobaa burguu jalaa lafa. Gaafa dho'e akka dubbicha mammaaksa burguu dhagaan sun mana isaa keessaa irra bu'eeti jechuudha. Ummanni Oromoo isii kana beeka. Yeroo warri jeneraalaa, ministeera, kaabinee, bulchaa gandaa jinniin bahee ofirratti diddigu ummanni Oromoo ni kolfa. Du'aa jiraayee maaliif barii jaladha dukkanatu hammaata waan ta'eef. Kanaafuu dukkanni barii jala hammaatu ifti barii bilisummaa aduun isheen alaabaa Oromoo moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisa handhuurri ishee sun ifa aduu sana taate aduu barii bilisummaa arguuf jirru taate suni mallattoo ifti dhufuu dukkanni barii jala hammaachuu sanaa sadarkaa sanarra geenyeera. Mootummaan kanaan dura waan inni itti rarra'ee ture. Caaseffanni biyyattii keessa jiru hundumtiyyuu hojii dhaabee humna waraanaa irratti qofaa rarra'ee ture. Wanti humna waraanaatti rarra'ee jiru sun immoo humna waraanaa sana keessaan seenanii borboranii finiinii muka guddaa jabaa fakkaatu yoo ilaalu. Rirni garuu keessaan seenee miciraan isaa mar'ummaan isa gidduu jiru jabina mukichaa sana argisiise nyaatee boossosee gaafa inni biyyoo ta'ee gadi ba'ee areetaa jechuudha. Mootummaan kun akkasi. Amma sadarkaa bara dargii gaa jaarroleen as keessa yoo jirtu ta'e mallattoo xumura dargii humnaan dargaggeessa mandara keessa gabaa keessa bakka meeqatti deemee qabee humna waraana gonachuu achi booddee gara jiruutti deeme mallattoo sadatu jira. Dargaggeessa baay'inaan lafa inni jimaa qabu baay'inaan iddoonni bakkee bashannanaa naannoo puulii taphatan naannoo oolmaa bakka adda addaa silaa hojiin hin jiru dargaggeessi hojii hin qabu barnoota hin qabu haala akkasiitiin dargaggeessi barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii har'aan jirtu. Waraana kana qofaaf ta'e mootummaan qopheeffate kun bakka jiru hundumaan guutummaa biyyattii keessatti nama qaamni illee hir'uu dabalatee jechuudha. Waraana fudhachuufidha qabaachuu beeku kana. Walakkaa waraana sanaa garuu waraana keenya ta'an fakkiin Oromoo. Nassiniin jedhe. Inni ammaatti durootu yataa durootu iffattaa jettu asitti ta'aa jechuudha. Walakkaan isaa. Kan beeknaa isiniin jedhe abdiin irra kaayaa jedha. Duulli ergoofiniigaa nuti xiiraa jirraa jechuudha.
duula keenya meejara ta'e miti maayina dhine ololuma uummanni Oromoo maaliif yeroo hojjetanii seenii abdii akkasii irraa ka'ee miidiyaarraa iyyuu jennaan deebi'ee gadi gabaabaa dubbi. Major operation itti qophaa'a waan abdan hundumaa kanuma nama jennuu barbaada. Kanaa olii yeroo kan fudhachuun barbaadu ulfaadha sagantaan bareedaa qabaadha jedha. Egaa kanarraa taafee waan addaa hiikamuudha of tolchaa sagantaa keessatti immoo naannoo biyya lagumaa hirmaachuu hin danda'a. Kanaafuu mana keessa taa'ee dhaggeeffadhaa jechuu siidee jireenya galatoomii.